عليه مصطفى درارتو إذا ما نقل فتة ولين بلتجدني متي أما مو ما نرى بربادو نتلفتش مالي في نوام تمشي سمي جوان فيا مالي نوام تيا دبر لا حول ولا أبواتي وان نمر وان كاين مربي وان نمر كاين مالي سمي نمر وان كاو متي ده نمر وان كاو مره نمر لا نمر وان كاين كينو سمالي بس إسي ما نقل فتة تنين نم ملة تنين وامي كدر بجرا ودونا ما تنين ديميني روزا ودونا ما تنين ديمين ربي دي يروح بقى يتنرى ولا من نفسي ودونا ما تنين ديمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتو تفردوتو تكية جرتو بقى سنجر تنجين هاجراتو كوجمتو تفردوتو تكية yeroo kana maayii kana akkuma jirutti jira maayii kana waa hedduutu mudatu jira rakkoo dhimaa fi magaalaatii garuu irra baay'ee nama Mustafaasetu dogongora qabaseetutti boona maalii gadhaabannaan qabdu nam tokko irra gadi dhaabattu jettanii yoo dhiira taate deebii isinii qabaa yoo shamarran taate ammoo obboleeyyan tiyyaa nama tokko yoo inni fuudha jettee kadhattee nagaan dhugumaan kadhama ajaa'ibaa kadhattee gizee ati waa bittee harka diddee deemte ittuma dhiifta walumaa galaanii filannoo biraan qabdu yeroo ammoo lammaffaa ati kala isii dhiiftee kalas isiin na diddee jettee tabiraatti deebitetti tabiraatiin dubbattee yoo isiin dhufte ammoo walumaa galaan balleessaan keetii miti jechuudha. Tokkoffaa daraartuullee ani ittiin balleessine akkuma beeytanii ofii kaatee mana ofii deemtee yeroo baay'ee waan isiin balleessitu ganama galgala saahibban kiyya nama hedduu walumaa gala waliin oofuudhaan amma hin dhaabaa bakka kana ani balleessaa takka ittiin balleessine ol kaatee deemte wanni biraallee ni jira waan walumaa galaan icciitii jaarsaaf jaartiitii waan himuun hin taane malee namni jaalatee bultii ofii tana hin diigu. Ka Roza ammoo Rozaan fayyaalummaa ni qabdi fayyaalummaa namallee dhiiftee ofiiyyuu yaaddii garuu gowwaadha waan namni jedhuunis deemti san ammoo dhugumaan baay'ee takka kadhadheellee yaa binte ta'e nama akkanaatii miti fayyaalummaa qabda kanaas jaaladhee narraa qeebalee jedhanii waa hunda ishinaa jettee kaatee ganama walumaa galaan gaafa warra keessanii ergadhaa warra keessatti illee guddummaa qabnee guyyaa akkanaatti jedhuun didde siillee jechuudha. Amma immoo deebi'anii daraartuun illee dhiifama wal gaafatanii daraartuutu dhiifama gaafatee walumaa galaanii daraartuullee dhiifama illee sii gaafattee Roozaa sii dhiisee jetteeni walumaa galaan yaani waan tapha kuwaasii kubbaa miilaa fakkaatu wayiiti. Ani immoo jarri lamaan walii galte yookaan jarra dhabeef kabira dhalaa fuudhuun dhiisu garuu ammoo hadha Roozaa ta'aa kiraati jibbaata ga'uu deema dhiifama gaafachuu deema dhiifama gaafadhee waan kana furmaata itti godhuu deema itti balleesseedhaaf miti ofii itti balleessine yeroo tokko balleessine illee dhiifama gaafachuu ni jira. Kanaaf ammoo kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa Roozaan ni dhufti. Yeroo baay'ee dhiifama yoo jedhu dhiifama duraan dursee waliin aarre malee durallee waliin dubbifna. Amma immoo wal dubbisiinsaati miti yoo isiin naaf eeyyamte warrumatti ergadha jechuudha qat godhee ta'u irratti ergadha warra keenya himee abbaatti naa haadha kan jechuudha. Kanaaf immoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa saniif ammoo dhimma kana dirqama dhimma tantamaan fixuu qabu jedhee Roozaa waamee Roozaa eegu jiraa qophii keenya katumuraan wajjin turaan affeerraa kooti. Salaamu alaikum. Salleen si dhaabe dhiifama. Rakkoon qabu. Viidiyoo waraabu jirallee. Salaam itti maqaa himee. Video waraabuu jirta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirtu isiniin jenna. Bakkuma jirtanii nageenyi keenya qilleensarraan balalee isin haa gahu. Okay, baga rabbi asin nu deebise nagaa maal jennaami? Roozaa ka har'a wanni isin marachuu barbaade daraartuulleen dhuftee walitti illee nu araarsuuf baay'ee yaalii gootee galatoomi. Waan dheengadde siin jette illee dhagaye illee arge illee si galame Mustafaatti deebi'ii Mustafaa lafatti hin gatinii walumaa galaan isiin naa yaaddee illee haa jettu siifillee haa jettu walumaa galaan isiin gaafuma deemte irraayyuu garaa kutattee akka deemte beekeeraanis waan kana ammoo jaalatteetii miti bultii isiititti illee waa dalagan yeroo baay'ee walumaa galaan wanni godhuun qabu irra dabree fi yeroo baay'ee waa goggodhee fi walumaa galaan haga namni
yaaloo yaale amma minoo inumaa deebi'ee durbummaa deebi'ee gana maal ta'uu deemaa maal jetti sankaara rakkoon qabu. Min deebitee illee kan Ni deebiti barbee kee bar rakkoon qabu maal jedhee rakkoon qabu beektaa san. Namni bultii namaatitti ani siin haasatu ammallee attaa waan isii maal jechuun kaawwallee na biraan qabdu dhugaa feeraan jechuudha. Garuu ammoo waan tokko inni qarqaaraa iyyuu ammumayyuu akkanumatti ni jiraami kaawwaa tokko maarii isiillee waan tokko durumarraa beektaa waa baay'ee godhee fi ammallee yoo feete waa gootee fi si bakkenne waan tokko bettee fiiti. Jechuun waan tokko yoo jedhu lafa wayii baadiyyaa faatti fuutee qotatte malee kun maa mara bitaa fi jira fayyaa. Maa manallee bittee fi duraan waliin nyaattanii waliin bitanii haadha mana keetii turtee waan fedhallee namni yoo addaan bahillee barmoo Mustafaa tokko fa'aa amma fakkeenyaaf jechuun dhalaan takka gaafa ofiidhaan barbaadde qabeenya dhiisii deemuu dandeessi. Garuu ammoo yoo ati gadhiistee qabeenya sirraa qoodamuu dandeessi. Hatta akkanattu si gaafa jiran qabeenya si. Walumaa galattuu hatta waan biraa dhabdan silkii kana qixa addaan murachuu qabda. Kamma silkii lama qabna tokko isii harkala tokko harkala maal addaan murannee. Eega. Ana immoo osoo isin lamaa walitti deebitanii waliin jiraattanii gammachuu kiyya wallaahi laaziim hedduutu akkanatti tola. Maaliif? Osoo ilmaan walirraa dhallee ilmaan sun yatiima taatee adda baatee wayyamoo akkana adda ba'uu wayya silaa watettu. Akkana adda ba'uu wayya. Akkana adda ba'uu. Kanaaf daraarti wanni walitti hin deebiin. Garuu osoo ilmaan walitti qabaatanii bara addaanuun baatanii namni ilmoo walitti qabu baay'ee addaan aggam fedhe yoo aggam fedhe wanni jedheyyuu baay'ee addaan illee fagaatu osuma addaan baheellee wal harkaa ilmoo saniif jecha atis ilmoo santi ilaaluu isinis ilmoo ofii ilaaluu. Laa nama hedduutu addaan bahee beektan biratti hin beektan baroota iyyuu haa ta'u nama hedduutu. Maal beekamaa nama dhiisee akka gargar bahee garuu balleessaan dhala qabamoo dhiira qaba jennee murteessuu fi walumaa galaan san yoo gallaalte keessa akka dhugaan rabbi billee namaaf illee ifaa beektaa. Antiyyaan beekuu ta namaa himuu dhiisee amma walumaa galaan. Ta'isiillee haasa'uuf hin dhufne galatoomillee ati isiinillee waliin nu araarsuu baay'ee yaalii goone. Galatan barbaachisu kun jechuun keerii dalagachuun bareeduma dheetuma. Ammanni gootu daraartuullee asitti dhugaa feena waan tokko godhuuf hin danda'u jedhe. Yoo feete baadiyyaatti mana lafa kontiraata fudhattee yaa qotattu. Yookaan kamoorraa yaani waan tokko qarqaartee walitti faa qotatu hin jiraami namaan. Malee akkanatti akka gaafa heerumtee yookaan hiree isii wanni taatee teessisuu isii fayyaddi yoo dalagattee koo tattaaffifte sii galee biyya namaa irraa kasilaa dalagattu biyya arabaatitti nafaan agalte. Ayyee. Amma walumaa galan akkasii ati akkasii yaaddallee hin ta'u kasaniillee formaatatti goote amma immoo ati anaaf sillee biyya dura waa hedduu haasaa waliin qabnaa jidduun dheengadda gaafa kaatama siifitti na harkatti itti jedhe si galame anillee ammoo kuraa mura kasilaa baheen deemu akkas jedhee yaadee akkas jedhee micayyoo daa'ima akkas jedhee walumaa galaan namatti illee dubbadhee hatta jechuun gara micayyootti illee hin dubbanne obboleetti isiitti gudduutti illee dubbadhe urjitti illee garuu dubbiin aariitti deemanii fi dubbiin suuta ta'anii ilaalan garagara. Guyyaa san aariinillee goraa morkadhee yoo deeme akkasitti hin deemtu dubbiin akkaan fedhetti hin deemtu jedhe. Ana gamni tokkochatti hin dubbanne amma walumaa galaanne warratti jechuudha. Urjii malee micayyootti hin dubbanne. An keessaan urjiin irraa fixii jedheen urjii mammari'attee akkuma ta'aa gootee waa hundirraa alayyaa narra dhiisina jetti malee. Duraa daraartuullee deebi aartii maal jedhanii namni sitti kijibillee ni beekan daraartuun dhufa aartii osoo daraartuun dhufinu fuula gurguruu eegalte ati daraartuu deeffata safan naganeette. Daraartuullee tapha deebitee kun guyyaa meeqa ol argitan tana na duubattu meeshaa isiillee kenneefiin argita. Amma immoo ta'ittiin akiraatti tafee laal guyyaa duraallee ansi balleessan jedhu situu narka didee deeme malee. Sigalame amma immoo dhiifama si gaafadhaan malee dhiifama si gaafadhee yoo naaf eeyyamtee dhiifama na gaafatte narraa qeebaltu warra keessanii dhaqachuudhaaf. Amma gara warra keenyaa. Taphallee yoo ammoo mudii qabattee guyyaa baay'ee irra deebitee ati Mustafaa qalbii nama cabsitanii maali jetta waan akkana kana ammoo gidduu duraatu. Hayee fixadhu si dura naasoo. Jechuun kiyya lamni lafaa ka'ee nama dhugaa sitti taasamu kana waan akkana jetteen durumaa mileessaa cabsita. Si galee an dhugaa sitti taasa'u jira deebitee ati
yeroo waan akkana jetteen ofi amanamtiin qabdu jechuu argisiisa si galeemi ana moo waan hunda si beekaa akka tanaan duratti jaalattee nama jaalattee dhabdee atuma si dhufe guyyam duraan si dhufu irra deebi'ee daa'imaa miti ka sitti taphadhuuf namni itti taphatan hedduu jira si galeemi kanaaf ammallee irra deebi'ee dhiifamallee si gaafadhaa yoo kanaaf dhiifama bari Mustafaa rakkoon hin jiru garuu ammootu iyyuu tokkoffaa wanni qubee sirra dideefillee amma bar osoma ana wajjiinuu nasi jaaladha naan jettu deemtee micoo san bira dhayitee daraartuullee hin jaallanne daraartuullee caqasitti maa bar mi'atti dambar waan fedhellee maan taane roozaa anjaa akkanumaan malee qaraa jaalala si agas bara hin qabu ofii afaan keessa jettee akii san ofii jedhe haatummaan dhageettee ofii jettee bar aari YouTube video waraabessatti haatummaan dhageettee aartuu baatu sunuma muutiin irra qabate kana naarsee numa ol ba'ee jedhe muutii maalis irra qabadan si jaaladha wal jaalanna waliin jennee mire wal jaalanna waliin jennee miti wal jaalanna waliin jennee miti wal fuunaa si fuunaa wal fuunaa jaalala biraa waliin jennee bar wal fuunuma kana yuusi jedhe kalaas harkatti deemtee mi jechuun ka akkam godhare waada sintaansi jaalala tu sintaansi jaalala tu akkam godhatu tumaa kana dhufte la agatin irra deemte malee tana waan fedhellee maan taane Mustafaa narraa ejibbaata baate waa hunda narraa hubattee akkas kana narraa hubattee taniin geessitee booda deemuu dandeetta malee osoo anarraa abdii waan takka asirraa hubadhamaa si jala deemee kun rabbii dheedhee si kadhadhaa dhaqeeti mallaqaan bite fakkeenya mallaqaan bite mallaqa guddaan bite waan aga feetellee bitte waan sanillee jechuudha qalabatti illee wanni fi godhuu dideef osoo maatii kennatti hin ergatin osoo maatiin kenna ishii hin jedhin akkamitti silaa ani qalabatti godhadheetiniin tokko faa kabajaadhaan maatii kiyyatti dhayxee waan jira guutamtee nafuuta waan barbaadan leewoo ta'e kan ta'uu taate jechuudha ilma namaati ani. Ammaal jedhare. Salis hin jedhe malee waan biraatii miti. Ammallee gaafaan eshi si jedheetin hin jedhe ammoo kara biraa deemta. Nama barbaadda ammanis ani amma jadiidi wajjin mul'ana hinaaftee dhufteeti. Badasi. Jadiidi maal jadiidi eessa mul'ate jadiidi wajjin? Jadiidi akkan maana jechuun yookaan roozaanillee si fuudhaa minaamin jara hidhiisi minaamin inni naan jennaan amma saniif jetta dhufte saniif amma dhiifama nagaafachuu dhufte. Amma yaadni kee garas kutee ammas. Saniif maal? Waan akkasii kanarraa kan kaan ni beektaa bara. Yoo jadiidi osootummaanuu jadiidiin tole jettee fi takkatti aarii takkana keessan dhuftan. Jadiidi saayiba kiyya tokko fa'a. Yoo inni fakkeenyaa waan akkana yaadee nar. Waan jaalala dhugaan an qabne akka aarii si jala dhukkee si keessan dhuftu osoo jaalala dhugaan akka baatteen aarta. La dhiirri waan akkana bakka itti laal waan tokko yoo fakkeenya anama osoo wallaahi osoo si dhuubiti waan fedhe si dhabee gisee saayiba kiyya akkaan jaaladhachi argan. Yoo ati ofii keetii irraa dhaabachuu diddee fuulatti kennite isaan waliin dhabuusaniif jecha. Sagalee mi'aatti nama guddaadha waa hunda ni beektaa ammallee daa'imummaa hin qabdu ati waan kamtu dogongoraa kamtu sirrii addaan baafta. Sagalee mi yoo sana ta'e wallaaltee fakkeenyaaf isi jalallee deemte na jalallee deemte hanqisum duraatu karaa san achi deebi'ee hin deemu. Kanaaf immoo waan akkasii sin jalaa dhiisa maqaa jadiitillee hin dhayine yoo keessaa walumaa galaan. Adama fakkeenyaaf tokkoffaa duratti amma dhiifama sii godhuun duratti yoo amma hadhallee ammallee borullee waan biraatti dhufa yookaan jechuudha sii galee anama fakkeenyaaf yoo daraartuu walitti deebi'an leettan akkasii walitti deebitanii waliin jiraattan barbaada. Lakki rooza si qabaddellee kana qabattee ana maatii kiyyatti kabajaadhaan ergattee kabajaadhaan maatii kiyyaa gaafattee maatii kiyya irratti ani bakka isinii kana jechuudha abdiin yookaan walirraa hin kunne jiraatanii walitti deebiti jedhetti ni shakkii qaba. Duuba akkam goonee semansiifna usi jenna. Daraartuu leenga desetu fide wali isina raarsadhe osoo na bu'aamin akka taddayyaan ergiteemi. Bakka ishii wallahi ni ulfaata wanni akkanaa ni ulfaata jedhi ka. Kanaafuu amma walumaa galatti waan tokkoffaa maatii hiyyatti bakka ishii jedhamee hadha walii hayyamnee mire si hayyameeti ni jira dhiifama mallee siif godhe jira aslaan angaraan qabu waan jechuun qarallee sumatti ni jedhe sitti heerumadhee taa'u jira. Si jaalladha ishii jettee adda boroo sun jenne gara maatii kiyyaa ergachuu karaa alaabazaa ammootu gara gaafa deemtee ammaa achirratti dhuftu an keessa hin jiru. Gara namaaf deema silaa jechuun ati haasaa namaa illee dhagee rabbi jedhee ati maskiinuu bayyaalummaa illee ni qabda. Garuu haasaa namaan dhagahin tokko haasofni namaa wallaan nam tokko cantaatu bultii ta'e illee ni balleessa. Haasaa namaan dhagahine akkasii jedhi kanaaf immoo eega dhiifama naa goote viidiyoo asumarratti gaabsina taan ammoo waan jirtu keessaa haasofna viidiyoo dhaabne. Jechuun asumatti dubbadhu hordoftoota muduratti akka isaan illee ammaachi waan takka hin jenne yoo inni kadhika wanni jedhu taate jechuudha fakkeenyaaf garana neqneqe jedhu taate kana booda garana bor wanni biraa ka dhufu taate anillee keessa hin jiru ani meeshaa miti wanni irratti ilaallataniif. Hai. Maal sirra laallata. Jechuun carraan irratti mokoranii. Aduu keessa sillee dhaabe ofiillee aduu keessa dhaabe kan aduu kana danda'u beektaan. Akkasii wallahi egaa tole naa jette egaa galatoomillee beektaa namni yeroo tokko yookaan. Haala rakkoon qabu. Yeroo lamaan kanaaf ammoo
kabajamtoota hordoftoota kiyyaa walumaa galaanii isinitti aduu keessa illee dhaabanni aduu kee nama kaafsila. Dhugaa feenan guyyaa duraallee ana akkam niyyatee dhufe narka balleessite namoonni watta namoota iyyuu dubbisee warra dhaytan jedhee ture beellama qabsiisee ture achi as na bilbilan jalama kaasuu didee warra kenna waan jedhu wallaalee jechuun kaa durumaayyuu suma kiyya bilbile malee ani abbaa kiyyatti himne. Anoo ka warra kennatti himee jira bar. Yaa akii kasitu didee siin jedhe duroosa ofii didee. Ani jechuun kaawwate asii achi deemte duuba akkamii sii godaane. Asii achi deemte keessa deddeemin argite. Hayyee bakka ashi dhiifama. Akkana kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Ka dabre ka dhufu caalaa jedhanii. Boriyaa dankaafne nama kanaafuu ishisi jedhee haadha booda son jenne erkadhu gara maatii bakka ishi. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa namoonni baay'ee Mustafaan Sharriiraa Mustafaan ajaa'ibammoo ajaa'ibuma qaban namni kenna yaaki. Yoo namni nama balleesse walumaa galaanii yoo namni nama balleesse haga kadhatanii fi haga dhiisan qaba duydi yeroo baay'ee sanii gad jedhan duydan nama cabaa. Kanaaf ammoo namni waa kadhachuullee irratti illee namni gariin dandeettii qabaan ammoo yeroo waa kadhee silaa dhabee irra san durumaa kadhachuu dhabuun naaf caala. Kophaa fa'aa filadhaan akkuma argitan jechuudha Ramadaan irraa kaasee kophaa Ramadaan guutuu kophaa soomaa bahe inumaa yeroo tokko takka namni na azuuma namni silaa nan geenne kun jaartii jalaa qaba na azuumanii Ramadaan wandalaattee gootattilee wandalaattee herreegamte ima qaanfataatuma laakkee ani ilaalaatuma ima dida guyyaa Ramadaan guutuu mana keessa sooma kophaa. Kanaafuu walumaa galaanii kabajaa dhabuurra walumaa galaan kophaa san filachuu wayyaa. Kanaaf ammoo guyyaa duraallee isiin kaatama harka dinnaan itti aare malee waan biraati illee miti micayyoo ammoo eeggate maayii kan tokkorra kan dhaabatu tokkorra la'aan wallahi yeroo ammallee waan takkallee ta'e roozaan yoo qajeeltee wajjin deemte roozaa miti hin miidhu jechuudha yoo isiin ammoo jecha namaa dhageettee garana garagalte ammas jechuudha dhalaan maliyaan jira haadha jalallee sagal jedhama ammaa inni oromootu garuu ammoo ani miidhu tarabboo maallee tanamuu maallee isiillee na beekti irra caalaa jechuudha namni hedduu. Yeroo baay'een dhala jala deddeeminsallee baay'isu amatatti ilaalee amata lama fa'aatti takka akkuma jaalalleetitti qabadhee ilaalee amata lama fa'a eegee osoo isii mu'aamalaa isii goggodhu yookaan akira wal dhabnee amata afur saffaa dhala takkaaf lama jaaladha jechuudha. Sun ammoo akka gowwummaa bira dabarsee wanni godhee dhalaan waan akkasiin feetu dhalaan jaarsa irra deddeemu kana feetii walumaa galaanii dhalaa hundaa miti ta'aqli hin qabne malee sunniin jechuudha dhalaan teenna jechuun irra baay'inaa miti dhalaan gariin nama isiif amanamee isiif qajeelee karaa irra deeme laafaa seetii kanarra taa'ettiini walumaa galaan dhalaa hundaa miti yeroo kana dhalaan bultii jabeeffattu ni jirti dhiifa mallee asumaanis hin arrabsee jenne akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyya warri roozatu Mustafatu miidhettaniif jedhee dhiifa mallee naaqotee jirti ammoo inni haasofnu hunduu dhumatee jira. Amma jammoo aduu keessa dhaabadhee kana waliin isin haasaan jiru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Ayyee bakka walitti fixannee jirra.